afaan maaliif nama fayyada? Nyaataatuu fi namaan arrabtu. Maal kun mucattii siin kun immoo hin jedhan akka kanaattiin si barsiisee qoy. Maalidha ammoo narrabsite. Oorotaa balaa kana dhageessaniittu hin dhageenya miti. Haati faaxee waan isin taa'aa jirtu qofa naa laala. Ashittiin kana agarraan hin maraatti jettanii yaaddaniittu miti. Garuu miti ashittiin immoo kanaan dura waan ta'e hojjetaa turte jettee immoo haati faaxee gadi baasuudhaaf waan kana haasofte. Gizee Heedar Abdii bilisummaa Dubaayin keessa jiraatu ashittiin maal akka daladdu beekani. Gizee Heedar Abdii bilisummaa Dubaayin keessa ture. Ashittiin eenyu waliin akka jiraattu eenyu waliin akka turtu as keessa na jira hicciitiin gadi baasaa yoo jedhu. Ginsin baasu'an uf kabaj. Amma akka ashittiin haasofniidhaaf rakkina guddaa kanatu iyyi gidduu lamaan gatii jiru jennaan ashittiin haasa'uu diddee bakka amma. Silaa balaa guddaa agarree turre. Sheek Muhammad Bayaadiif immoo Sheek Roobeen wal nyaatanii bakka laayivii irratti waluma nyaatan. Oh my God, no. Oh no. Sheek Boonii Yeecagas. Sheek Boonii Yeecagas. Hin beekaa jettee jirti. Ani geemii hin beekaa jettee akka asliin taphatte sun maali reeshii hin beektaa tapha. Sheek Boonii Yeecagas maali ree. Ammati baalagummaa keetii bataraanummaa kan keetii baalagummaa kan keetii bataraanummaa kan keetii deebisaa jirte goggogaa kabaja nama hin qabne. Sheekaa roobee hoggaayyan bataraana goggogaa kana. Jazbaa kanamatu wawuma hunda haraamis wawuma hunda halaalis kanadha. Amma lubbuudhaa biddeena isaati biddeena gartee geemirraa walitti qabate san konka maal warra kun amma ani Muhammad Bayaan naan hin jettu wanti akka ni amma mee amma nama kana sheekuma jettaniin isin donqorroo kana wallahi ay ani ilmii bin se qaba amma mee namni kun ilmiidha qaba jettanii Mucaa tokkotti immoo jinniin itti galee laayivii irratti jinnii irraa baasuudhaaf turan. Bismillah ab wala ibn warwal qudus Allah wahid. Maal jetti beektuu jenni ittiin keessaa? Mubaarik Musammaa Leenca. Mubaarik Musammaa Leenca. rabbiin isin qabne Mubaarik Musammaa Leenca. rabbiin isin qabne jirra Musammaa deemaan Leenca. deema rabbi sodaata rabbi sodaata Musammaa Leenca Leenca. rabbi sodaata rabbi sinaa gubattan inshallah ganaa gubattan bahaa keessa Mubaarik Musammaa Leenca 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 Leenca. Uff Mubaarik Musammaa Leenca. Faatumaa Muluu. eenyu Faatumaa Muluu eenyu isin eenyu Faatumaan Faatumaa. eenyu isin Ustaanii Shaafi Abbaa Garuu. Laayivii irratti kaakun kan taa'aa jiru. Ustaanii Shaafi Abbaa Garuu. ana eenyu na beektaan eenyu nen ana eenyu ni Laayivii irratti jinnii baasuudhaaf. Faakoo. ana eenyu isin jiru ana eenyu ni na beektaan Hafizul Quraan. Haafizul Quraani eenyu sitti Mucattiin immoo akkasiin bareedduu argaa jirtu adda rabbii jinnii itti na beektu galee. maqaan koo eenyu ni Suusuu Kamaal Abdallah. ani moo Abu Susin guna saya bismillah. Bismillah Susin guna saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Koi. Ana eenyu na beektaan eenyu nen Waan akkasii faatu nu qunname ka laayivii irratti garuu akkamitti jinniin bahuu dandeessi dhugaa rabbicha. Qallii wayii jalqabdanii mumaa'anii achitti tuumanii itti qara'anii iyyuu irraa ba'an jirtu. Laayivii irratti jinniin bahuun reefin baraa jira. Maal dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'udha. Naa ijoolleen keenya immoo waan biraa keessa galanii jiru. Dhugaa rabbicha halkan sa'aatii 3 hanga sa'aatii 10 ta'anii waan biraa keessa galaa jiru ijoolleen keenya. Silkiitu dawwalamee figa. Eshi. Harka kayya tokko morma jalatti taa'ee tokko morma gubbaatti taa'ee. Ayyee. Akkasitti isa keessa seenaa. Mucaan jiru bakka. Biyya meeqamiin daayaa yaa boole biyya dhiiraa hojii lafatte akkana nan godhin gaayaa. Qabaanii mucichi. Way meeqamiin daayaa rabbiiri. Akkasitti nanu hidhii teete jalaa tanaaf hanga kaadde. Isaa yuunivarsiitii keessa jira minni. Akkasi siluu gola. Bira ciisee. Bineensi. Nama garaan ciniinaan qabeen fakkaatu akkas wixirate. Yaa jiru tanan. Bakki ga'u ni
yaa rabbi jira yaa walii kuddiliidha. Jaalalli ka waan naman goone hin qabu bakka gowwaasi godha jaalalli yeroo sitti dhufe jechuudha. Jaalalli gowwaasi godha. Garuu jaalalli jira kan hin jedhaa jiru viidiyoo tokko argitanii. Viidiyoo akkamii argitanii beektu? Baay'ee si jaalladha. Obseen hafa dobbolaadha. Waan ati yeroo hunda akkasitti na ilaaltuufan jaalala koo sii dhimsiina ta'anis. Hayi siifoo. Obsiin maal ta'edha akkasitti dubbiseen beeku. Akkasumadhaan jireenya fakkii takki gaaffii gaaffisti tola. Gaaffii kaaf immoo ofiyyuu si jibbiti. Maalus tolaa rakka. Waan siifoo. Akkaasi barbaadeen ture. እሺ Maal taate? Kan namaa taatee gaafa namaan qabamtee namaan hammatamtee deemtu sana arguun dadhabe. Iyyee kan namaa taatee si arguun dadhabe. Obsii anaaf ati kobbolaadha. Miti anaaf obbolaa miti anaaf. Maaliifi? Ijoollummaa keenya irraa kaasnee kan waliin guddanne keessatti jaalala qofa ture kan nafaan ati. Baay'ee si jaalladha. Obsii anaaf ati obbolaadha. Waan ati yeroo hunda akkasitti na ilaaltuufan jaalala koo sii dhimsiina ta'anis. Amma darbeera. Wanti sirratti immoo jiraachuu hin danda'u. Anaaf inni immoo baay'ee ol jaalladha ammoo. Maal inni rakkoo ni jira? Ay rakkoon hin jiru. Nama jaallatamuu qabdu jaallatti. Garuu miidhamuu ishee arguun barbaada. Tole miidhu tole. Jaallamiidha. Kan ormaa taate maal godhu? Oorotaa gaaffii tokkoon isin gaafadha. Gaaffichi maa inni beektu dhiirriif durbii beest friendii walii ta'uu hin danda'u jechuun jaalala beest friendii gidduu lamaanii gochuu hin danda'u kana koomantii irratti. Namni inni kaan immoo safuu dhabee waan biraa keessa jira dhugaa rabbicha wama bareedu se'aa viidiyoo akkasii yeroo gadhiisan waan hin beekuan koonfidensii akkasiituun qabaadhe jechuudha dhugaa rabbichaan katamaa walakkaan qullaa deeman. Eshi. Ta'uun qabu kun ta'uun qabu akka kana nu teessiftanii moo utuu nuus ilaalaa jirru yeelloodhuma kan kolleetu hafe yeelloo jaraan qabdanu yeelloo jaraan kwaafu rakkoon qabu aanaan rakkoon qabu silaana tuffattaniittu kan jaraawus kan jara ooroo taa'us. Oorotaa dhiifama baay'een gaafadha oorotaa. Jaaluun guyyaa isaa du'e waan inni irratti du'e sana kabajaa dhaban. Bakka guyyaa isaa wanni inni irratti du'e sun kabajaa dhaban. Maaliif jennaan utuu of falmu utuu harkaan kennin si galee utuu of falmu utuu eenyummaa isaa utuu lafee isaatii falmu asii harargeedhaa jara buqqa'e na duraa caaluu dhaqee si galee yooti kaatee amantiidha jedhe. Hacaaluun amantii isaa Islaamaa? Waa'ee kootu isa dhibee waa'ee isaa hawaasa isaatti isa dhibeenna asii bahee dhaqee waan kennee fi quufuu dadhabee imimmaanii hirmaatee gale hirmaannaa isa akkana hin jenne maa callumeetti siif bo'amaa amma siif hin bo'amu ba yoo wanti si boosisu keessaa gadi ka'e malee siif bo'amuu hin danda'u waatu keessaa citee jennaanii gaafa sana maraatee mucichee waatu jalaa badee naan maraate. Gootota keenya jara jaraan dhabaa deemaa jira dhugaa raayyaan immoo goototanuu qabsoo keessaa qabnu keessaa jara dhumaa keessa jiran soo jara akkasii kanatu jarri hin du'initu dhuma lubbuudhaan jiranu jara kana kunuunfachuu qabnanu gizee jarri bo'an iyyuun keenya waa tokkoon baasu al tokko nan dhagaa raayyaan waa'ee amantiitiin ni arrafama waa'ee maaliitiin ni arrafama wanti kun garuu dogongora guddaadha. Akka ol fuudha akkanas. Amma booda. Kakuudhaan wal fuuchuun amma reef dhufaa jira. Namni wal amantii dhabee amma kakuudhaan ta'ee jira. Jarri keenya koo wal amantii qabu. Nu amma kakanneeyyuu wal amantii dhabaa jira. Amma kakuudhaan bakka amma. Ijoollee Jimmaa Abbaa Jifaarii waliin. Ijoollee Jimmaa Abbaa Jifaarii. Harka kaasa sinis. Jaartiin koo gara Fillafiitii. Jaartiin koo gara Fillafiitii. Ijoollee sanyii mootiiti. Ijoollee sanyii mootiiti. Ijoollee sanyii mootii. Isin ijoollee sanyii mootii. Ijoollee jaalalaati. Isin ijoollee jaalalaati. Kana booda. Nuti gandummaan beennu ijoolleen sanyii mootii. Nuti gandummaan beennu ijoolleen sanyii mootii.
Oromoo kutaa 11 hin jaallanna. Oromoo kutaa 11 hin jaallanna. Gin fuudhaaf ijoollee sanyii mootii filadhee jira. Gin fuudhaaf ijoollee sanyii mootii filadhee jira. Welcome. Aywa. Adaa qabachiifnee maqaa haffoon keessan mucaa kana tuttanii. Kan Oromoo kutaa 11 keessaa filadhee yoo ta'e ijoolleen fikirii beeku ijoolleen abbaa manaa jaarsa fi ruhii kiyya yaa lubbuu koo jedhee jaarsa fi qabachuu danda'u ijoollee kutaa 12 jettan keessa yoo ta'e ijoollee Jimmaa qofa. Jimmaa qofa miti. Hariin keessanuu qabdu dhugaa rabbi hariin keessanuu qabdu jaalala qabdu. Garuu jaalala kana fiduudhaaf nama jaallattan fuuchuutu sin barbaachisa. Nama waliin jiraattan nama waliin boriin guddanna jettanu malee tun jaallatiin ni rumina. Tun jaallatiin deemtanii namatti hin galina. Tun jaallatiin deemtanii waliin ta'ina. Sanatu rakkina guddaa fidaa jira. Rabiyyaa Ahmedii fi muummicha ministeera Itoophiyaa yoo jenne Adaanech Abeebeef maal jenna? Hayi galatooman ugaa jiraatan nuuf jiraatan jedha. Laqi isaaniif maal jenna? Isaaniif garuu wanti nuyi jennu baay'ee galatooman. Kuma tokkorraa 100 si'a meeqa qannasuu dandeenya? Kuma tokkorraa 100 si'a meeqa qarreessuu dandeenya? Kuma tokkorraa 100 si'a meeqa qarreessuu dandeenya? Kuma tokkorraa 100 si'a tokko. Si'a tokko qofa qarreessuu dandeenya? Yaali kuma tokkorraa 100 si'a meeqa qannasuu dandeenya? Kuma tokkorraa 100 si'a tokko qarreessuu dandeenya. Si'a tokko qofa moo? 900 ta'a kadhe kuma tokkorraa 100 yeroo dhasnu 900 ta'a. Kuma tokkorraa akkam hir'isu? Kuma tokkorraa 100 hir'isa. 100 hir'isa? 900 ta'a. Aarelam si'a meeqa qarreessuu dandeenya? Si'a tokko. Si'a tokko qofa. Isinoo koomentii jalatti naaf yaala. Waan akkasiifaatu nu qunname ka. Wanta akkasiitu nu qunname. Kuma tokkorraa si'a meeqa 100 hir'isuu dandeenya Orota? Kuma tokkorraa si'a meeqa 100 hir'isuu dandeenyaadha amma Orota? Nama kana deebiseef kaardiin abbaa dhibbaa ni guutamaa fi durba taanaan abbaa dhibba lama dhiira taanaan abbaa dhibbaa ni guutamaa fi walii galeerra. Orota yeroo kana keessatti Israa'elii fi Filisxeen akka jarri walolaa jiran beektu. Yeroo kana keessatti Teedii Afroo beektu miti. Teedii Afroo isuma Itoophiyaadhaaf akka sana sirbu sana beektu miti. Isa beektu jedheena nama inni yeroo kana keessatti Israa'eliin deemee koonsartii wayii gochuudhaaf nama du'aa jiru irratti nama gara 50,000 akka sana du'e sana irratti deemee sirba isaa gaggeessuudhaaf. Kunooti akkuma isin argitanu achi seenee jira. Akkuma agartanu kaa inni Israa'eliin keessa seenee jira. Israa'eliin keessatti kaa waan inni gochuudhaa jedhu gara booddeetti ni ilaalla. Gurbaa tokkotti halkan jaalallee isaatti dawwalee jennaan haati kaasan. Kaasanii jennaan inni haala ta'uun barre. Intala see inni kaasu. Hello dhufaan jirtu jedhee jennaan haati immoo isin mana jirtu an dhufuu jedhee. Immaa halkan sana eessatti dhuftu ko? Isinni suluma halkan saa 9 sanatti maal abbaasaa dawwale? Maal gochuudhaaf dawwale gisee sana keessatti? Adaamaa keessatti mucaa tokko nama 3 ajjeesanii bilbila isaa harkaa fudhatanii jiru. የአዳማ ከተማ ነዋሪዎችን ክፉኛ ያሳዘነ አንድ መረጃ ልንገራችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወጣት አብደላ ናስር ይባላል። በአዳማ ከተማ ከአርባ ምንጭ የመጣ ሙዝ በመጫንና በማውረድ ንግድ ስራ ላይ ይተዳደራል። በፋሲካ ዕለት ታዲያም ከጓደኞቹ ጋር አምሽቶ ወደ ቤቱ ሲመለስ 3 ግለሰቦች ሞባይሉን ዘርፈው ህይወቱን ነጥቀውታል። በዚህም የተነሳ በርካቶች ሀዘን ላይ ወድቀዋል። ግለሰቦቹ ተጠርጣሪ ተብለው የተለዩት እነዚህ ናቸው። ታዲያ ግለሰቦቹ እንዲያዝ ህብረተሰቡ ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። እኚህ 3 ግለሰቦች የወንድሜ ነፍሰ ገዳይ ናቸው። እባካችሁ ናዝሬት ላይ የምትኖሩ ሁላችሁ እባካችሁ ወንድም ያላችሁ እህት ያላችሁ ሁላችሁ ያሉበትን የምታውቁ እባካችሁ የወንድሜ ደም ከልብ ሆኖ እንዳይቀር እባካችሁ ያሉበትን ጠብቁ። እባካችሁ Kuma agartanu kaa jara sadan kanatu lubbuu isaa keessaa baasanii silkii bilbila fudhatanii argamu. Uummanni keenya akkas garaa walitti jabaateera ka Orota dhugaa rabbiin isiniin jedha. Bilbila qanii 3-4 hojjettee bittu akka kanaatti ilmoo namaa ajjeestee harkaa fudhatta. Garuu sanaan booda ituma mootummaan hin qabne inuma jiraatamaan jedhaan dhugaa rabbicha sammuudhuma kee kanaaf akkamitti dandeessee jiraatta? ተመልከቱ የአላህን ስራ ሱብሃንአላህ። መቼም ስለዚህ ዜና ከትላንት ጀምሮ
በደንብ ሰምታችኋል። ስለዚህ ክስተት አዳዲስ ነገሮች እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ኮፒ ሊንክ ሼር ፖስት እያደረጋችሁ ተከታተሉ። በትናንትናው ዕለት በወራሪዋ እስራኤል የተቀሰቀሰው ትልቁ ሰደድ እሳት እጅግ በጣም ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ ኩኖስ እስራኤልን ከሰቲ ከአከና ታጀረዱ ጋራቢ እሳትም ከነሱ ቁጥጥር ውጪ ሆኖ የሌላ የሶስት ሀገሮችን እርዳታ ለመጠየቅ እንደተዘጋጁ መግለጫዎችን እየወጡ ይገኛሉ። እጅግ በጣም የሚገርመው ደግሞ ከዋና ከተማቸው ቴልአቪቭ በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ሲሆን አመቱ ሙሉ በጋዛ ላይ ያ ሁሉ ህዝቦችን ሲያፈናቅሉና ከመኖሪያ ስፍራቸው ውጡ እያሉ መግለጫ ሲያወጡ የነበሩ ወራሪያ እስራኤል ባለስልጣኖች አሁን አላህ አያያዙን አሳምሮ ያዛቸውና ራሳቸው የራሳቸውን ዜጎች ከመኖሪያ ስፍራቸው እራቁ፣ እሳቱ እጅግ በጣም አደገኛ ነው እያሉ መግለጫ እያወጡ እያስጠነቀቁ ይገኛሉ። አላህ ታምራቶቹ አያልቁምና ሱብሃንአላህ አመቱ ሙሉ በአየር በምድር ጋዛን ሲያቃጥሉ የነበሩ ሰዎች መንስኤው ባልታወቀ እሳት ራሳቸው እየነደዱበት ይገኛሉ። አላህ አያያዙ እጅግ በጣም እየበረታ ነው። አላሁ አክበር እያላችሁ ኮሜንት አስቀምጡ። በደንብ ደግሞ ኮፒ ሊንክ ሼር ፖስት እያደረጋችሁ አዳርሱት። አዳዲስ ነገሮች ሲወጡ እናደርስላቸዋለን። የሮ አማ ወንቴ ዋንሸሪ ሆጀቱ ስራን ጥሩ ዱጋ ረቢ ጀሪሰ ደንሱን አከከናቲ ሙጫ ከና አጄሰን ኢኒ ቱሩ ጀተኒን ያመንቱ ጀሪስ አከከናቲ አርከና ማከሰትሉ እስራኤልስ አኩማ ቤከሙ ካ ኡመተ ፍልስጤን አከሰና አጄሳ አከሰና መነረቲ ጉባ ማና ዲሳ ካ ዋይ ማንቻ ዲሳ ቢይሲ ቢየን ጀደሙ አማ የሮ ካነ ከሰቲ አከሰና ገሩ ገረነመ ኩመሸንተማ አከሰና ለፈራ ጠረግዲ ኩመሸንተማ ኦሮታ ኩመሸንተማ ነመ ኩመሸንተማ አጄስ ሸንተማ ሚቲ ዲበሸም ሚቲ ኩመሸም ሚቲ ኩመሸንተማ አጄስ እና ረቢ ካነ ጨሉመ ጀዴላ ላይ ጀቱ ጨሉመ ጀዴላ ሉ ዋን ካነ ረቢ አከከናቲ ዴቢ ሳፊ ጅሩ አንከን ጀድ ነሚጃለለ ሳርገታራ ሁንዲኑ ቲክቶክ ካረት ለመለመተየተ ዱፋና ኡፍቲለ ቲክቶክ ካረተቲን አነስ ለመተየን ፈተራና ገውነትማ ኤሳርጋ አና ማልጋ ፈተካ አንዩ ደቤሮ አንዩ ቶክቴን ቀቦን አትሌ ሰላማጀት ተምቲ አንቱ ኪቴዩን ቀቦ ዮዲዴ በቃ ጸባላ ማወል ጥፋያ ደጀዳማ ሚቲ ከሙቴ ስልኪ ኮ በርባዲ በቃ ሃይና እንጂ ኦሮሞዎች ለምን እንደምወዳችሁ ታውቃላችሁ? ስስት አታውቁ፣ የዋህ ናችሁ። ለወደዳችሁት ነገር ማለት ነው ነፍሳችሁን አሳጥፋችሁ ትሰጣላችሁ። በጣም ነው የምትገርሙ። በጣም እኮ ነው በቃ እኔ ቃላት የለኝም። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። namni beeku akkasitti haasa'a. Kana wal dadhabneerra akka konkotti dadhabeeraan isa dhugaa rabbi inni baratu kan bira inni dalagaa argatu kan bira inni janajjanu kan bira inni bultii ijaarratu kan bira inni ududdoo fi kutee dalagu kan bira aduu keessa oole inni birrii lakkaa'u kan bira maal jechuun waan kana ana qofa quunnameen si'aa jira amma namu maariitu jireenya kana keessa jira lakkaa. Jireenya akkasii keessa jirra lakkaa hundi keenya. Kan haasa'u kan biraa, kan fuudhu kan biraa, kan cinqamu kan biraa, kan jiraatu kan biraa, kan hojjetu kan biraa, kan qarshii argatu kan biraa, kan waa'in zeedduu baay'ee kan haasa'amaa jiru keessaa isa tokko. Zeedduu warra nama hatteetti jedhamaa jira. Zeedduun immoo warra koo isa durii isa duraati malee an warra namaa hin fuune jedhaa jirti mucaan. Namni hin fuute malee jedhaa jira isin garuu hin fuune jedhaa jirti. Jettee illee macarrashaa irratti maal jetti mucaan kun? Bakka lamman keenya iyyuu koo inni hin ga'a jetti. ትልቅ ሰው ወድጄ አላቅሜ ተቃጥ ሚስፋውን ለያሌ ያሙኔሩ አሰላሙ አለይኩም አመኑ namni baay'ee naqee uummalee naaf hubachuun jiru jechuudha. Ajandaa ta'een jiraatu. Eshi nutti mi'aansinu badhaala. Qabu takka jechuudha dhaggeeffadha. Kan jaarsa namaa intarneetii tokkoon jiru. Yaa mucaan jaalallee koo jirummaati. Barumsaa kan wal jaallannaa jechuudha. Sanaan booda dammoo anatu maatii gootu nama biraatiin kana hidhee osoo isa jaalladhu dhageessanii. Anatu mucaa ganee nama biraatiin kan hidhatamee mucaa በጣም ittiin jira jechuudha asirratti wanti isin beekuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu anis mucaan kan hidhamee sana wajjin jiraachuu waan hin dandeenye mucaa sanallee nan dhiisee inni illee fuudhee dhageessanii. Kanaafuu gatiin miidhee jennaan yeroo hunda mataa koo keessa deemee siqaa'ee na agarsiisee jennaan walitti deebinee
walitti deebine ደግሞ beeku sababa walitti deebine sun beeku sababi ani mucattiin sun yoo sababa kooti sababa jaalala isaatii kan goddaamtu taate wallahi ana arra inni lukkuudha inni isaa jechuudha ajandaa isin olii gadi ooftan bor rabbiin biratti gaafatamuu deemtan maaliifi seddoo ana maqaan koo maqaa subaatiin na balleessitanus illee ni nattee jedhamu kootuma tatamee koolumattu deebi'ee osuma wayi ani immoo mucayyoodhaaf rabbi jedhee dhiisuu hin danda'a garuu isin maaltu yisiisa isin maaltu yisiisa Anas isa toli be bakka namni keenya ko haasaa namaa keessa galuu danda'a zeeddoo ko namni keenya haasaa namaa keessa deemee bukeessuu danda'a bakka waa'ee kan ofii dhiisee jira jireenya ofii jiraachuu dhiisee jira jireenya ofii isa dabbareera ta'e hin beeku waan namaa keessa galii bukeessa calluma jedhee yoo rabbi jette dhiisee fi maasila nu lamaanuun ga'an jennee maatal tokko immoo maaf ol sobna akka kana nu lama qoy inni sin nama tokko irratti akkas wal loltanu jarri kaanoo ishee singilii taanii aduunu waliif yaaduun hafee qoy amma Orotaa sin kana irratti maal jettu akkas jedhaa viidiyoo keenya gara dhumaa irra gahaa jirra viidiyoo gara dhumaa kana hamma yawwanaa kan teessanii ilaalaa jirtan kottaal tokko በዓለጌ ነውራም በዓለጌ አታ በዓለጌ ህዝቢ